ورحمة الله وبركاته. شما حركفونيكم مرسلنا قافيا سنجتا الحمد لله أنا قاكوتي بدجرات عندي كيسا نفسي جتا دي بيجرا مالي فيديو دبلتا قبل معرف جنان إن شاء الله رتلو جتشو فيها لا ربنا لا في سجتشو لا أكسمو شير نافقودا وسبسكرايبر نقوتن لي قودا لا لايك لي قودا aku masih tanya nih mau like ko daja cu langsung nomor dan depan share uri ada kaban leo fajratan ta ya ada ke sana berisam walai dam satakkan qaba dam sani qabu malani dam sayro baye dogun koron ti hojun ke sa isa tokkofan waye mana bitta ilaalchise waye mana bitta fi gurgurta irratti akkasuma immoo warroonni lafa bitan bakka feetanitti bitaadha jechuun sa'aatii amma keessa jiru kanatti baay'ee ulfaataa waan ta'eef dhugaa rabbi hedduu takka namni kenna dogongorri irraa namni kenna hojjetu isa akkamitti isin fakkaate isa lafa kaartaa bilaan hin qabne nama bituudha bakka feetettu bitiyaati magaalaa xiqqaas ta'e magaalaa guddaas keessaa magaalaa Adaamaa keessatti warroonni amma sa'aatii ammaa kana ta'ee duraanis ta'ee warroonni bitatan hedduu akka nama rakkoo keessa jiru jira jechuudha. Maalif jennaanini wanni ani sababa kana dubbadheef maalifi warri lafa kaartaa bilaan hin qabne bitanii geessitanii moo lafa san bitanii lafa san qofaan kasaartan mana irratti ijaartanii waa hedduu irratti dalaydanii dhugaa rabbiitti yoon akkatti fudhatamee akkatti diigamee jedhu takka hedduu takka namatti dhagama nama hedduu namnummaan ani beeku namni manni isaa diigamaa jiru nama hedduu jechuudha. Kanaafuu kanarratti immoo rabbi nama haa eegu. Kanaan immoo waan kaartaa bilaan qabne keessa warri lafa bituuf deemtan bakka feetanitti bitaa feetan magaalaa guddataa feetan magaalaa xiqqataa hin bitinaadha. Wantoota kaartaa hin qabne keessa lafti amma kana keessatti mana walirratti bitanii lafa qofallee bitanii waan feetanuu yoo bitan hin bitinaadha. Maaliif jennaanini hedduu takka ulfaata waan ta'eef hin bitinaadha dhugaa rabbiitti. Sa'aatii amma kana keessatti warri waan sanitti seene hin booya jechuudha. Mararrattuu immoo rabbi nama haa teessu inni itti aansu immoo rabbi haquma akkam nama kamiitu rabbi hin miliisini ni ulfaata maaliif jennaan yoon manni marti irratti ijaaramee waa hundumaa irratti xumuramee waluma ka'anii boorota itti rakkisanii yoo akkatti kadiigam ta'e hedduu takka gara nama nyaataaf waan akkamitti irratti keessaa namni biyyaa bahee humna isaatiin xaarii akkata xaaru gurgurammata beeka keessa waan namni biyyaa bahee niin beeka waan ta'eef jechuudha. Wallahi wantoota akkasii yoo argan hedduu takka nama rifachiisa hedduu takka hamilees abdiis nama murachiisa waan biyya keenya kun tokkonni ulfaataa waan ta'eef garuu isin maraafuu bakkee kanarratti sirriitti of eeggannoo guddaa godhaadha jechuudha. Hedduu takka of eeggannoo ciccimaa godha maaliif jennaan wallahi ani viidiyoo akka mataa kiyyaatti isin laxxafaa. Sinifi maxxansa jechuun viidiyoolee akkasii sayyoo laaltan abdii isin murachiisa garuu abdii muratu osoo hin taane waan hin taane irraa fagaadhaa maa hatta magaalaa xixiqqaa keessatti hin taane lafa kaartaa bilaanii qabu bitadhaa malee lafa kaartaa bilaanii hin qabne bittanii waliin isin rakkatinaa waliin isin cinqaminaa maaliifuu wallahi nama gaddisiisa waan ta'eef jechuun wantoonni akkanaaf. Kanaafuu waan kanarratti sirriitti of eeggannoo godhadha. Faayidaa waan hin qabneef jecha hedduu takka nama gaddisiisa wantoonni akkanaa kuni hamilees nama cabsa. Mararrattuu wal gorsaa shira waliif godhaa akkuma beektaniinuu mataa keessanitti shamarran wal gorfadha waan hin taane irraa wal deebisa namni sirriidha hawwiin isaa magaalaa gurguddoo keessa yaaduu danda'a kun sirrii. Alif mama magalaan Adaamaa magaalaa Oromiyaati waan taateef namuu hawwii guddoo qabaachi keessatti galu. Garuu immoo sanirra wanti itti of eeggannoo gochuu qabda maalinni wanta waraqaa qabu bakka. Maabirri guddaa maa waan feeteen baasne wanta guddaa tokko yookaan waan cimaa tokko kan itti baasu ta'ee hedduu takka bareeda waan ta'eef garuu mootummaan jettanii yoo akkana dhimma kabittan ta'ee dirqam itti jettanii lafuma arganne jechaaf yookiin namni maan tokko isinitti dhaamadhe jechaaf yoo kabittan ta'ee ulfaata wantoonni akkanaa kun. Kanaafuu immoo wal gorfadhaa irraa wal deebisaa
wanta seera qaburratti dhiyaadha akkasitti godhadhaa jechuudha. Maaliif hedduu waan ulfaatuuf jecha wanta akkasiisu. Yoo namoota bookana kana yoo ilaalte abdii muratta waan ta'eef jechuudha. Maaliif abdii muratta waan ta'eef garuu immoo sanirratti wal gorfadhaa. Itaan sammuu dabalataan viidiyoo isinii maxxansa asirratti jechuudha. Ni ilaaltanii. Warrummaan biyya keessa xiqqoo yoo ilaaltan nama gaddisiisan. Haalli isaan keessa jiran akkaataan isaan itti jiran hedduu akka nama gaddisiisan. Kanaaf immoo wallahi rabbi alaaffisu jechuudha. Waayee godha asumaan immoo akkas turtii gaarii isinii jedha nagaatti inshallah viidiyoo dabalataa ta'uu walitti deemuutti share oliif godha subscribe illee godha.